Jaalalli wanta baay'ee mi'aawudha. Jaalalleewwan lamaan gammachuudhaan kan wajjin jiraatan yoo ta'e hedduu nama gammachiisa. Garuu nama waan taaneef yeroo hundumaa gammachuu argachuun ni ulfaata. Jaalalli keessa nama hedduu qannaasisee seenaansaa jijjiiramuu danda'a. Sibiilarraa danda'uun namarraa immoo dogoggorri waan hin dhabamneef jaalalli waan gara qabbanaa'aatti deemuu danda'a. Sababa dhiironni faayila jaalala isaanii cufanii ba'aniif baruu ni barbaaddu. Egaa hanga dhumaatti na wajjin tura. Mucaan dhiiraa sababoota 5 jaalallee isaa dhiisuu ni danda'a. Isaanis kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa falmii baay'isu. Durboonni baay'een karaa isaan ittiin jaalallee isaanii dhaban keessaa inni jalqaba falmii baay'isuudhaan. Falmii baay'isuu yommuu jennu jaalallee keessaniin eessaan baatee, eenyu wajjin laaqana nyaattee, eenyu wajjin qursii nyaattee, eessaan dhuftee, eenyu wajjin ooltee, biiroodhaa eenyu wajjin hojjettaa, bilaa bilaa jettanii gaafa gaafattanii jaalalleen keessan sun akkasin waan shakkaa jirtanitti fudhatan. Yommuu kanammoo walitti dhufeenyi isin jaalallee keessanii wajjin qabdan qannasaa yookiin xiqqaataa adeemanii jechuudha. Inni lammaffaan immoo rakkoo walquunnamtii saalaa yookiin seeksiidha. Akka yaada biyya keenyaatti namoonni baay'een seeksii yommuu godhan kan hin qaanofne yommuu waa'ee seeksii haasa'an immoo ni qaana'uun. Seenaan kun yookiin aadaan kun afuu qabaan. Walquunnamtii saalaa irratti walitti mi'aawuu dhabuun keessan jaalalli kee xumurri isaa akka ga'u gochuu ni danda'an. Kanaafuu seeksii irratti hamma dandeessee jaalallee kee gammachiisuu yaali. Dhiironni muraasni kan seeksiidhaan waliif hin taane siin jedhu muraasni jiraachuu danda'an. Garuu dhiironni baay'een iddoo seeksiidhaan siin taane ati naan taane jedhee sitti muuni dubartoota biroo bira deemuudhaan karaa alkallattii ta'een sitti agarsiisuu danda'a. Ati yeroo kana sammuun kee hin rukutamaanii jechuudha. Al tokko tokko jaalalaa wajjin turre jechuudhaan wantoonni hundumtuu nagaatuuf jechuun dogoggoradhaan. Ifaan ifatti anaan akkasitti natti tola, siin akkamitti natti sitti tola jettanii yoo haasa'uu baattan rakkoo seeksii furuun yookiin rakkoo walquunnamtii saalaa jaalallee kee wajjin qabdu furuun hedduu namatti ulfaata. Yeroo ammaa akka biyya keenyaatti namoonni baay'een mana murtii deemanii yookiin akka karaa biraadhaan wal hiikaa jiruun. Rakkoon kun yommuu qoratamus yommuu riisarchiidhaan kan bira ga'ame rakkoo seeksii yookiin walquunnamtii saalaadha jechuudha. Torbanitti si'a meeqa seeksii goonuu, ji'atti si'a meeqa goonuu, akkasumas immoo yoo sanitti tole immoo qanii qaniitti yoo jaalalleen kee hin barbaadate qanii qaniitti gammachiisuu qabdaan. Hamma siif danda'ametti waa'ee seeksii ifaan ifatti jaalallee kee wajjin mari'achuu qabdaan. Kun jaarraa 21ffaadha. Ilaalcha abbootii keenya durii sanaan bara 2013 kana keessa darbuun hin danda'amu. Inni duwwaan maalif wayyaa keessa irraa baasa? Atis al tokko tokko wayyaa isaa irraa baasiin malee akkamitti inni duwwaan akkasitti hin barbaada siin jedha. Anis akkasitti hin barbaada jedhiin malee atis mirga guutuu qabda. Hamma inni seeksii irratti gammadu atis seeksii irratti gammaduu qabda. Akkuma kanaan jaalalli keessan cimaa yookiin fooyya'aa adeema. Ati maal dhabdeetii kan inni dubartii bira deemee jaalalli kee baxabatamu? Inni sadaffaan immoo hiriyoota isaa yookiin firoottan isaa biratti maqaa isaa yoo balleessite. Hiriyoottan keessa wajjin bashannanuuf baataniittuu hajennu. Ati garuu wanta keessa kee deddeebi'u waan garaacha kee gube qabda. Hiriyoonni jaalallee keetiif ati haasaa ho'aa keessa otoo jirtanii waan jaalallee keetii sammuu kee keessa dhufa. Haasaa kana gidduutti jaalallee kee kana yommuu hamaa haasoftu maal waan itti dhaga'amu sitti fakkaata? Eenyuyyuu mataa isaa nama biratti gadi buusuu hin jaallatu. Nama iyyuu dhiisii miilliyyuu gaafa karaarra deemu walitti bu'ani. Walitti bu'uun birqii miti. Birqii kan ta'e walitti bu'iinsa uumame karaa saayinsawaa ta'e yookiin karaa waliigaltee qabuun hiikuudha. Viidiyoo kanarratti kan hin haasaa jiru siniin malee dhiirri hin dogoggoru jechuu kiyya miti. Dhiirris jaalallee isaa hin miidhu jechuu koo miti. Warra dhiiraa viidiyoo biraadhaan sinitti hin deebi'a. Na eegaan isinis jaalalleen kee ati hiriyoota isaa biratti qaanessiteen itti caalaa adeemuu danda'an. Jaalalli inni siif qabus ni hir'ata yookiin ni xiqqaata. Yommuu si yaadatu miirri gaariin itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Walitti bu'iinsa keessan furtan qabaachuu qabda.
Hamma siif danda'ametti murtoon namoota biraa jaalala kee keessa akka hin seenne yookiin akka hin galle dallaa jabaataa qabaadhu yookiin immoo bakka shiboo elektirikiidhaan dallaa bareedaasaa qabaadhu. Yoo humna kee ol sitti ta'e immoo namoota naannoo keetii isatti siqan waammachuudhaan haala bareedaadhaan yookiin haala waliigaltee qabuun haasa'uu dandeessuuni. Hiree maalidha barsiisaan isinitti ta'e bini gidduutti immoo walaloo bareedduu see xaalli isinii godha walalootti bareedduu kana naa dhaggeeffadha. Mata dureen walaloo kootii waadaa cabe jetti. Misirroowwan lamatu cidha qopheeffatanii ajjaboonni nu guca bubeeffatanii inni kaan achi sirbaa kaan immoo asii shubbisa inni kaan hin ajjaba inni kaan hin bubbisa. Kaan harka wal fuudha kaan immoo wal dubbisa kaan walirra ejjeta kaan immoo wal kuffisa gaa'ila ibbaa jedhanii faarsanii leellisanii harka wal qabsiisanii jaarsoliin eebbisanii waltajjii kanarratti taraa wal teessisanii jecha akkanaa dubbachuun waadaa wal seensisanii haadha mana ansi faanan hirmaadha yeroo rakkoof gidiraa singatu ansi aalu ani si faanan jira an haadha manaa keetii hidhannoo keef sabbata si waliinan boqodha guyyaa sanbata malee ansi dhiisee nama biraan simmadhu waadaa kana cabsinaan seeratti na himadhu. Abbaan manaa eeyyeen anis dammakoo sin jaaladha gar malee gaaddisa waliif taana eenyuun qabna wal malee jaalalan siif qabu yoomiyyuu addancitu har'a jaalala keenya eenyuun booressuun lixu. Si malee naan hojjetu yoomuu anaaf keessikoo dhibee kan koo kan yaalu sidha anaaf ogeessikoo jedhee keessikoo kuni waa'ee keef yoo sararu si waadaa kana miti lubbuun koo nan mararu jechuun waltajjiirratti walitti dubbatanii afaaniif maddii keessa dabareen wal dhungatanii kan jaallatan hundinuu kennaanii fi gumaata fakkeenya gaarii taatu addunyaadhaaf furmaata jedheen namooti marti dhibee karaan ilaala inni kaan muka yaabeetu as daawwata halaalaa hundumtuu suuraa hira gajjallaa fi gubbaatti fakkii isaanii argita gola namaa hundaatti bifa kana fakkaatuun cidhichi raawwatamee cidha addaa jedhamee galmeerra kaawwatame. Bultiin jireenya isaanii yoomuu kan hin shaaramne isaan lamaan wal jibbuun yoomuu kan hin yaadamne misirroowwan lachanuu jireenya jalqabanii waggoota 3 booda isaanis wal dhabanii. Inni dursiin du'a jedhee waadaa galee kakatu jaalalichi ni hafe faallaa godheen baratu. Abbaa manaan ni dur harka isheerraa nyaatee dhugu boraatii isaaf taatee isheerra rafee muggu wajjin amaaketaa ofirraa kuffisanii suutumaan moofaa gaddaa walitti huffisanii. Akkas jettee haati manaa ergaa tokko dhaammatti tokkicha ishee isa ta'e uumaa ishee waammatti namni fi fira jedhanii wajjin boo'ee kolfee dhukkubanatti ta'e madaa kiyya na horfe yaa rabbi na gargaari na jibbeera biyyi koo ol sitti haa dhagahamu imimmaaniif iji koo. Otuun lubbuudhaan jiruu na galchiti kiyyootti maali yoo na ajjeefte na dabalte biyyootti mogoleen ishee bu'ee lallaafeera humni ishee kunoo waadaanis cabee akkas taate dhumni ishee. Yookiin wal hin amanne yookiin wal hin hammanne yookiin wal hin laganne yookiin wal hin baqanne jaalala isa duraa ofirraa lafa buufte maatiiwwan kee biratti copha imimmaanii kuufte dubbannaan kee jalqabaaf hin raawwanne hojii kee har'a kee duwwaa yaaddee hin ilaalle borii kee. Meetaa of ilaali yaadiitii of gaafadhu doonii yaabbattee jirtuun hin ce'in dhaabadhu waadaa isa ganamaa galte san yaadadhu. Kana jetti walaloon koo yoo isinitti tolte maalidha ree share like subscribe gochuudhaan nama baay'ee biraan nagaan isiniif jedha. Inni afuraffaan akkati nama biraa wajjin citii gochaa jirtu yookiin dhiira biraa wajjin hariiroo jalqabde yoo bare jaalallee kee wajjin qabdu achirratti raawwachuu danda'a. Kun dhimma ibsa gaafatu natti hin fakkaatu. Hariiroo nama biraa waliin eegalte kanas nan osoo yoo jette karaa garaa garaatiin ofii keedhaa hifa baasuu dandeessa yookiin immoo nama biraarraa yookiin hiriyaasaarraa akkasumas namatti amanturraayyuu dhaga'uu danda'ani. Jaalalleen kee yookiin abbaan manaan kee immoo nama kanaan dura fuudhee ture yookiin jaalallee qabu ture yoo ta'e immoo muuxannoo hedduu qaba waan ta'eedhaaf karaa garaa garaatiin si bira ga'uu danda'a. Kanaafuu amalli kun jaalallee kee wajjin walitti si buusuu danda'a. Kanaafuu citii gochuu dhaabuu qabda. Ree ijoolleen durbaa dhiirotaa wajjin walitti na buusuuf beekama. Amala keenya hunda isaa sunitti amma maaltu sin hafe? Like naa gachaa beekaa ijoolleen dubartoota sinitti haa toluun like. Jechamni tokko immoo jira akkas jedhaan. Nama 10 wajjin 10 kufuurra nama tokko wajjin 10 kufuu wayya. Kun baay'ee namatti tola. Kanas akka hojii irra oolchitan isiniin jenna.
Dhiirri jaalallee isaa kan inni dhiisuuf inni shanaffaan immoo ni jijjiirama jedhee wanta inni eegu kan osoo hin jijjiiramin hafu. Jireenya jaalalaa keessatti yeroodhaaf maallaqi iddoo guddaa qabuuni. Wantoota nama caqacaqsiisan keessaas anaaf yeroo naaf hin kennitu kanneen jedhaman keessatti argamuuni. Yaadaan wal deeggaruuf darbees jaalala waliif qaban waliif ibsuu fi jaalala muudii qabu dabarsuudhaaf yeroo waliif kennuun dhimma baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf torbanitti si'a 3 si arga yoo ta'e isaaf baay'ee ga'aa ta'ee itti mul'achuu danda'ani. Ati immoo guyyaa guyyaatti jaalallee kee kana arguu yookiin haasofsiisuu barbaadda ta'uu danda'a. Kun immoo yommuu turu waliigalteen keessan akka hir'atu gochaa adeemuu danda'a. Isatti guyyaa guyyaadhaan tekstii waliif gochuu waliif dabaluu fi wal arguun waan hin barbaachifne ta'ee itti mul'achuu danda'a. Atis hojii keetiif malee anaaf iddoo hin qabdu jettee itti himuu dandeessa. Garuu faallaa kanaa ta'uu ni danda'a. Wanti isin beekuu qabdani ijoolleen durbaa waliigalteedhaaf uumamumaan kennaa guddaa qabuuni. Kanaafuu jireenya jaalalaa irratti baay'ee walitti siquu fi amma wal arguu ni barbaaddu ta'a. Garuu wanti kun jaalallee kee akka inni sinuuf gochisiisuu danda'a. Kanaafuu wanta kanarratti of eeggachuu qabdan. Viidiyoo kana yommuu hojjedhu ijoolleen dhiiraa akkanatti qabamtan nan beeka baay'ee dhiifaman siniin jedha dhiirota koo. Siniif immoo viidiyoo haaraadhaan hin deebi'a ammas chaanaalii koo like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha. Oroon Nation out!